Hai ijoollee Oromoo akkam jirtu nageenya waaqayyoo akkuma jirtanitti isiniif yaa ta'u har'a yaada xiqqoo takkan qaba isiniif hira. Warri sabboontu YouTube subscribe gootan hedduu galatooma bareenaaf hin godhin immoo naa godhaa. Na jajjabeessaa walaa jajjabeessinuus. Yaada xiqqoo takkan qaba. Waa'ee TikTok irratti waan TikTok irratti hojjetamaa jiru baay'ee nama gaddisiisuu fi baay'ee nama jibbisiisudha. Innis maalidha? Ijoolleen keenya baatanii TikTok irratti sirbitu. TikTok irratti na argaa jirtu. TikTok irratti akka barbaadan ta'aa jirtu. Ijoollee shamarranii baay'ee kan nama jibbisiisudha. Kun nurraan eeggamu. Ijoollee shamarranii Oromoo kun nurraan eeggamu. Baay'ee nama jibbisiisudha. Sa'aatiin kun sa'aatii itti sirbanii, sa'aatii TikTok irratti ba'anii sirban miidiyaa irratti ba'anii sirbanii miti. Sa'aatiin kun sa'aatii waaqayyoon kadhatanidha. Obboleewwan keenya biyya hambaa keessatti dhabne guyyaatti lubbuu nama meeqaa dhabne. Har'a gaddinee boru kaanee TikTok irratti ba'anii yoo sirbine bu'aa maal qabaree kun? Nuyi warri biyya hambaa jirru akkamittiin akka duunu maalittiin beekna? Maalittiin beekna nuyi akka itti duunu maaltu akka nurra gahu maalittiin beekna? Andu'e lubbuu isaanii nuuf amaaru kan jirummaan rakkachaa jiru hedduu tokko jira. Isaan nu baasii jenneetti waaqayyoon han rakkachaa jiru rakkoo baasii jennee hannibamaa jiru dhibee irraa nuuf kaasii nuuf fayyisi jennee kadhachuu qabna malee TikTok irratti baaneetuma akka barbaadnee sirbuu qabna. Kun ta'uu hin qabu. Kun nurra hin jiru. Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyoon kadhannee rakkoo kana keessaa nu baasii jennee warra rakkina keessa jiru kadhachuu fi qabna malee TikTok irratti baanee sirbu. Facebook irratti baanee warra akkasittiin du'e isaan reeffa isaanii lakkoofnee daqiiqadhaaf yookiin sa'aatiidhaaf gaddinee bira darbuun kun waan qabu. Garuu waaqayyoon nuu kadhanne bu'aa tokko qaba. Waaqayyoon gatii keessiif kaffala. Sila kanaatiif waan gaarii yaa hojjennu yaa obboleewwan. Waaqayyoon yaa kadhannu. Karaa sirrii nu adeemsisu karaa sirrii deemuu qabna. Karaa dogoggorarraa as deebi'uu qabna. Walaa gorfannoo isiniin jedhaa. Yaadni koo kanuma. Warri jaalattan laayikii naaf godhaa. Warri subscribe naaf gootan immoo hedduu galatooma. Warri naaf hin godhin naa godhaa. Walaa jajjabeessinuu isiniin jedhaa.